Reeduudhaan wanni qalbii ijoollee teetii eeggatu si jaaniif akkanaaf Mata de boleh dubis ijoollee. Maaliif Jeelaan. Assalaamu alaikum. Ala, ijoollee boochiftee ala. Himboyni jeelu himboyni. Akka himboyni ishii anjira himboyni. Jeelaan. Nubin shabakan kona buusu. Jeelaan. Biar Turkila, please jawab be strong. Nama kasih sana apa aja ranu. Karena aku jindamnya. Biasa di oli gatitti kafalaa jira mubeen dhiisin jedhina warri dhiisettan dhaggeeffataa sinitti. No dhiisuu osoo hin taane like waan dhugaa tokko waan sirrii tokko yoo erga Oyi Marcos, wanti dhugaa jedhamu tokko hin jiru. Arra facaaftee arra aamuu hin dandeessu Marcos. Arra facaafame arra naamamu. Oyi Marcos mute godhi please. Ilaali namni yoo wal lolee gaafa wal lolu sana dhuguma lafa durii isaa sanatti nan deebi'amoo hin deebi'u hunduma shakkii qaba. Erga wal lolee booddee immoo abbaa manaas haa ta'u namni bakkee hiriyaas haa ta'u erga wal lolee booddee immoo jaalala dabala. Jaallatanis jibbitanis. Kanaafi nuuf jetteeti maal jenne mucaa kanaani araaramii mana keessii wayyaa gaa'ela keessii wayyaattiin jechaa turre. Okay, nan araarama mana kootti nan araarama yoo isheen jettu immoo kana immoo na barbaachisaa jettee waan isheen barbaadde jaarsi taa'ee abdii wajjin haasa'u jedhameera. Gabaabsaa. Kana booddee maalirra wanti barbaachisu akka mubeen jedhe gargaarsi gurbaattafuuf kanuma wanti godhamu. Gargaarsa tifuun ajandaan kaasinaa warra gastii irraa dhiifamaa wajjin yaada dhaabaa dhiifama guddaa sin caala beekee miti garuu waa'ee bultii kana keessatti tamiroodhaan nuun qabaa waltufachuun isin taatu nuyi jettee sagaltu sheexana ija gurran qabne jettee sagaltu abbaa sitii jettee galtu ilmoodhaa jettee galtu dubartiin ikkoo hin barbaadu jedhaayii eerumti sin barbaadu jedhaayii waa gooti dirqama nan jaalladhan jettu dubartiin keessattuu yeroo inni kiitti galte xiiqiin sheexana gargaaran dubartii bayi zorbal jedhatuma sin jaallattu faa diddi sini gale kanaafuu maal goone nan deebi'atte miti Sheikh Nasir namoota guddaa maqaa waamman Sheikh Abdurrahman namoota guddaa jiru afootullaa jettisiisu afootullaa erga jettisiisanii booda obboleessa keenya abdiin waa hunda dhaga'ee waraabbateera. Waa'ee deemsaa kana isintu walii galaarra sin kaa'ina. Waadaa achitti galama. Deemuun barbaadaa jetti miti obboleessa koo haati manaa keetii gargaaruun gaariidha. Gargaaruu jechuun maal jettu yaadaan walloo luka galanii dhugaadha silaa haadha manaaf abbaa manaa murteeffata. Deemuun barbaadan naas hin jette jaarsa irratti. Yaa jaarsaa maa jettuu jettaati. Isa gaafatta abdii jaarsa bira teessee obboleessa koo haati manaa keetii deemuu barbaadde kirkirii uumaa. Maal wayyaa jetta yoon nan deema jedhe hin gargaarra Dubaayin finnee aduu kana keessa sibiilaatti sabboo amata lama isin biyya teessi biyyatti laaltu fudhattanii yoon moolakki haa deemtu jedhe mirga saati mirgi kan eenyuti kan saati dhiirarraa bareeda hojii hojjechuun yoo nan hojjedheen dhufee hojjetu isin ilmoo barsiifattu zaasteetti dhumataadha kun lakkii ana deema inni deemu jechuun mirgan qabdu si kanaafuu qalal godha laala yeroo walitti ijoo nu waa xiqqoo dubbanne haraarsa jaarsaa dilbisii keessatti bixata dilbisii keessatti lama dhungatee tokko qabalee hammatee bixata baay'ee yaadan kenninaa dhiifamaa wajjin isa waa'ee dhiifama wajjin yaada kennuun hin barbaachisu amma jedha namni illee Dodra kara kuma 12 ture amma namni illee nurraa gadi qannasaa jira. Yaa jamaa jechuun wanni gochuu dandeessanii akka nama tokkotti jechuun jara kana rakkootu lolchisiisee rakkoo addaan baase waan ta'eef jarri kun gargaaramtee ammuma sa'aatii kanarraa jechuudha. Namni waa harkaa qabdi. Sa'aatii ammaa kanarraa Kawanti bineera yaada tokko isa qabadha. Obboleesso nagaani waa tokkitti si qabadha. Inna keessa
dhagaan jira. Abrish illee keessa. Achitti boo'icha kee qusadhuu hin fixatiniiti. Jinniitti boo'isin jedhamtidha. Natti hin boo'in. Deemtee jaarsa irratti boosse dhiifama gaafattee araarfattaa qusadhuu. Haati manaa keetii yoo nan deema jette. In ergita moo fakkeenyaan si gaafadhe. Ofiif deemta moo itti yaadda. La mube maa inni beektaa? Siluma aanaa fi warra koo wanti gargar nu baasuudhaaf fide rakkina hin dandeenyu jedheetan akka natti fakkeessiteennaan ishi dhaqii nama taanaa jedheen erge iseen naa dhuftee jennaani wallaahi kunoo an nyaadhee dhugeemti kanan jiraataaru har'a hayyuun keenya tokko dhaggeeffadhu kan mube birri 2,000 naa erganii jennaan seenaa gara nama yaatu itti deema. Na dhaggeeffadhu ka na dhaggeeffadhu anis warra koos waliin fataa jennee jiraannaa yaa ummata koo yaa ayyuu beekamtoonni as keessa jirtanuu Jaarsila bakka dubbatu. kanaafuu jennaan Ummato akkaawuntii isaa kunooti. Akkaawuntii isaa kunooti qabadhaa. Iskiriinshuu godhadhaa. Iskiriinshuu godhadhaa. Namni rabbiif jecha jala kana gargaaruu barbaadan namni ijoollee kana yaachuu barbaadan ilmoo lamman na wajjin haasaan qaba. Galatoome muuraa. Bakki nyaatuma qabni si bakken bultiin kee deegame. Ijoollee kee rabbi facaasin. Haalii kee rabbi facaasin. Warri gargaartan rabbi isin facaasin. Nyaatti miti akiraatti rabbi isin facaasin. Obboleessu. Wanti godhamuu qabu yaa jama amma gargaarsa malee waa'ee biraa ati obboleessa muhiitii godhinni haa callisu amma obboleessa hin boo'inati. Namoonni jechuudha laala. Namoonni gargaaruu barbaadan obboleessa keenya bicha gargaarutti deema malee waan biraa dhiisatiin ilmi dhiiraa amma rakkoolleen isa boochisuu danda'a jama. Mucaa kana wanni boochisuu mucayyoon tunillee wanni jibbaa gadi hammeessee jira rakkoodha. Rakkootti hin galuudha. Namni jaalatee biyya ormaa deemuuf hin dubbatu. Isillee rakkootu biyya ormaa isii oofuuf deema waan ta'eef yoo isaa waa gargaarree isa xiqqoo kafa ol goone teettee namni jechuun nyaatu jibbu hin jiru. Kanaaf mucaa kana haa gargaarree xiqqoo kafa ol goonu achirraan isiinuu maal gootii deemti yoo ka barbaachisaa isallee oofuun ni danda'ama. Biyya Dubaay kanallee findee dalaguu danda'a. Haa ilmoon immoo haadhumaan tolti haati ilmoo guddisuu dandeessi waan ta'eef kanaaf jabaannee yoo gargaarree jenne mucaa kana jechuun mubaarakillee asuma jiraanis asuu jirra. Mucaa kana as fiduu qabna. Inni as fidee yoo dalageetiin jedhe haadha manaa ofii jiraachisuu danda'a akka barbaadetti jechuudha. Kanaaf harka isii taa'ee eeggatu irra mucaan kuni as dhufee haadha manaa ofiitiif ilmoo ofillee jiraachisuu qaba. Kanaaf wanti dandeessan irraa hundi keessanuu jechuudha. Imimmaan boo'u kijibaa boo'u osoo hin taane garaadhaan walii boonnee mucaa kana gargaarree waan qabnutti daballee kana amma rakkoo yoom isiin iftaan sanuu galtee manumattu waan qarqaara isii ta'uuf waan jechuudha waan tokko haa godhuuf figuura kaachirraaf immoo akkas dhufu taasisuudha isa. Yoo barbaadanii ijoollee kenna bira kennallee lamaallee dhufnee hin dalagannee jiruu kennee fooyyeffannallee jedhanillee araarsanii akka itti haa murteessanii rakkoo hin qabu. Kanaaf haala saniin jabaadha jechuudha.